Maqaan koo Ariituu Orooman jedhamuun fuula miidiyaa gubbatti beekama. Osumaan miidiyaa kana gubbarra asiif achi deemu akkuma tasaa gara miseenjariitiin intala bareeddu maqaan isii Bariyyee Siraaj jedhamtu takkaan natti dhufte. Anis bareedina isii ilaalee dhiiroo na dubbistii jechaa sodaachaa dubbise. Isilleen akkaan ani sodaadhee miti inuma na dubbiste. Yeroo isiin na dubbistu akka malee gammadee intala bareeddu kana yeroo kennu hin qabu je'en. Takka argata takka dhabuma lamaan keessa gama tokkotti afa je'en gaafii jaalalaa dhiyeesseefi isiinis yeromaan angaafadhu daftee naaf deebiste. Anuu osoon si sodaachaa jiru naaf hubatte naan jette. Onnee koo dhaa na godhuudhaan battaluma bootaa qabatte. Jaalalli gama lamaanii dukkana ibsa fageenya gabaabsaa miire. Yeroo ijoolleen keenya Harargee lixaa fi baatti wal qooduun argaa waliin oodan kanatti ani Harargee bahaa gaara mul'ataa ta'e isiin immoo Harargee lixaa deefoo taate jaalala urgeessaa jirra. Warri wal jaalala keenya hin feene kan jaalala gandaa fi gosaan booreessuu barbaadu hundaafuu balballi cufaa jira. Akkuma rabbiin keenya nuun je'e gandaa fi gosaan wannin isin uumeef akka wal qooddan akka waliin ooddan osoo hin taane akka wal bartanii akka wal beektan nuun je'e. Anaa fi isiinis gandaa fi gosa keenya wal gaafannee wal barree wal beekne jirra. Kanaafuu kan wal hin beekne immoo lixaa fi baatti wal baruun mirga keessanii garuu jaalala keenya tuquu hin dandeessanii akkasitti quba qabaadha. Gulaalee kan isiniif qopheesse Burqaa Shee Yuusuf peejiin keenya Burqaa Laaf Stoorii galatooma. Jaalalli kun immoo fayaa ijoollee akka uffataa yoo qaqqabaa hin oolle haara'umsa isin jalaa maataa yoo kunuunsan aanan caalaa addaata.